Deetaan ministeera nagaa duraanii Itoophiyaa obbo Taayyee Danda'aa mana murtii wayita dhiyaatan mirga wabii isaanii akka eegamuuf gaaffiin dhiyeessan fudhatama dhabe. Abukaatota obbo Taayyee keessaa tokko kataan obbo Tuulii Baay'isaa yaada BBC'f kennaniin yakka ittiin himataman yakka daddabalamaa ta'uunsaa adabbii olaanaas waan hordofsiisuuf jechuun manni murtii mirga wabii diduu himanii oolmaa dhaddachaa irratti dubbiseera. Dhaddachaa irraa waan lamaa fi kan beellamame tokkoffaa mirga wabii himatamaan karaa abukaatoo isaa dhiyeessanii fi mormii abbaan alangaa mirga wabii irratti dhiyeesse irratti manni murtii ajaja yookaan jala murtii kennuuf beellame. Lammaffaan immoo mormii sadarkaa duraa himannaa irratti dhiyaate irratti barreeffamaan gama keenyaan dhiyaatee ture irratti abbaan alangaa yaada qabu barreeffamaan akka dhiyeessu eeguudhaaf ture. Bu'uuruma kanaan har'a ganama gara sa'aatii 4 irratti dhaddachi hojii isaa jalqabee abbaan alangaa mormii sadarkaa duraa gama keenyaan dhiyaate irratti barreeffama fuula 5 qabu dhiyeessee jira. Gama biraatiin immoo manni murtii mirga wabii eegamuu qabamoo eegamuu hin qabu kan jedhu irratti galmee qoratee yakki isaan ittiin himataman yakka daddabalamaa himata sadiitti dhiyaate waan ta'eef himata kana jalatti adabbiin kenname yookaan adabbiin taa'ee jirus adabbii olaanaa waan ta'eef yeroodhaaf mirga wabii gaaffii mirga wabii gama keenyaan dhiyaate manni murtii otoo fudhatiin bira darbee jira. Sababa kanaafuu mana mala sirreessaa Qaallittii akka isaan turan namoota isaan fakkaatan namoota sadarkaa isaanii wajjin walgitu wajjin akka isaan achi turan ajaja kenneera jechuudha. Manni murtii gama biraatiin ammoo deebii abbaan alangaa waa'ee mormii sadarkaa duraa irratti dhiyeessee fi gaaffii yookaan mormii sadarkaa duraa gama keenyaan ka'e irratti qoratee murtii kennuudhaaf caamsaa 13 ganamatti beellamni qabamee jira jechuudha. Obbo Taayyeen amma duraanii addatti baafamanii hidhamaa turanii kunis immoo akka namoota kaanitti dabalamanii akka hidhaman addacha darbe irratti mirkanaa'eera. Manni murtii murtee kana dabarsee akka hojiirra oolmaansaayyuu akka mirkanaa'e Dr. Tokkummaan nutti himanii turanii qabeenyi faa jalaa fudhatamee dabalees immoo akkaawuntiin buukii isaanii faa jalaa ugguramee ture faa kanarratti dabalataan wanti qabeenyi jalaa qabamee agayoonaa hafee jiru faa ka'ee hin jiru moo akkasumatti bira darbame moo akkam waa'een qabeenya isaanii yookiin wanti isaanii wal qabatu tokkoffaa waa'ee qabeenya isaanii wajjin wal qabsiisee ammayyuu kan jiran bakka poolisii qorannaa poolisii federaalaadha kan jiranii akka nutti himanitti mana dhiphaa keessatti namoota itti dabalanii gara nama 12 ta'anii mana kaaree 30 kan hin caalle keessa nama 13 ta'anii akka jiran nutti himanii jiranii guyyaas iddoon itti gadi ba'anii ta'anii koriidarii dhiphoo tokko qofa akka taatee fi aduun isaatii 4 hanga 7 gidduu malee bakka sana aduun kan hin jirre ta'uusaa himanii jiru. Ammayyuu kanuma keessa jiru garuu har'arraa qabanii bakka nyaanniif dhugaatiin jiru mana mala sirreessaa Qaallittii akka isaan deemanii manni murtii ajaja kennee jira jechuudha. Qabeenya wajjin wal qabatee qabeenya muraasadha kan deebi'ee qabeenyi isaan qabanis kan jalaa fudhatames keessaati muraasa deebi'ee qabeenyi murteessaa ta'an lakkoofsi herrega maatii isaanii kan haadha warraa isaanii fi kan ijoollee isaanii hundi isaa ammayyuu gurameeti jira. Yaadannoon isaan irratti qabachaa turan hin deebinee fi filaashiin kompiitarri wanta akkasii hin deebinee fi himata wajjinis waan wal qabatanis miti. Egzibiitii ta'anis hin dhiyaanne ammayyuu hin deebinee fi garuu har'a bana langaa ilaalee akka nu deebisuuf iyyannaa galfanneeti jirra. Dhorkaan herrega baankii irratti kennames akka ka'u qabeenyonni kaanis akka nu deebi'an jennee gaafannee har'a iyyannaa galchinee jira. Deebii isaanii eegaa jirra jechuudha. Ayyee obbo Tuulii galatooma. Fayyaa ta'ani. Itoophiyaatti sababa balaa lolaan namoonni miliyoona 1 qe'ee irraa buqqa'uu malu jedhe koomishiniin sodaa balaa Itoophiyaa. Inistituutiin Meetirooloojii Itoophiyaas roobni arfaasaa baranaa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti idileetiin ol akka ta'u ibsee ture. Torbanoota darbanitti magaalaa Finfinnee dabalatee kutaalee biyyattii garaagaraatti balaa lolaa qaqqabeen lubbuun namaa darbee qabeenyarras miidhaan gaheera. Balaa Finfinneetti qaqqabeen lubbuun namoota 4 darbuu koomishiniin sodaa balaa fi ibiddaa himeera. Dhuma torbee darbee irratti naannoo giddugala Itoophiyaa godina Halaabaatti balaa lolaa qaqqabeen lubbuun namoota 5 darbuu godinichi beeksiseera. Koomishinii sodaa balaatti bakka bu'aa itti gaafatamaa odeeffannoo dursaa fi qindoomina opereeshinii kataan obbo Firaa'ol Baqqala rooba cimaa arfaasaa amma roobaa jiruun lammiileen Itoophiyaa kutaalee garaagaraa keessa jiran balaa lolaaf saaxilamoo akka ta'an BBC'tti himan. Affaar, Amaaraa, Oromiyaa, Sidaamaa, Dabuub Itoophiyaatti Affaar, Amaaraa, Oromiyaa, Sidaamaa, naannoo kibba Itoophiyaa, kibba lixa Itoophiyaa, Somaalee, Tigraay fi naannawaa kibbaa haga tokko, Dirree Dhawaa fi Harar haga tokko roobni arfaasaa isaan miidhaa jennee eegna. Walumaa galatti naannolee armaan olitti maqaan isaanii dhahamanitti namoonni miliyoona 1 ol ta'an ni buqqa'uu jedhamee tilmaamama.
balaan lolaa garaagaraa mudateera. Kanaanis hanga tokko miidhaan qabeenya irra ga'eera. Mootummoota gamtoomanitti dameen dhimmoota namoomaa Ochaan namoonni miliyoona 1.9 ta'an lolaaf saaxilamoo ta'uu himuun kanneen keessaa namoonni 700,000 ol qe'ee isaaniirraa akka buqqa'antu eegama jedhe. Ofii roobni arfaasaa baranaa ka idilee caalaa maaliif cime? Inistituutii Meetirooloojii Itoophiyaatti ittaanaa daayirektara damee raagaa fi of eeggannoo dursaa ka ta'an Dr. Asaaminoo Tashawme dubbisneera. የምስራቅና የመካከለኛ ፓሲፊክ ውቅያኖስ ከመደበኛ በላይ መሞቅ ወይም ደግሞ ገላኒ ፓሲፊክii gara bahaa fi giddu galeessaa hanga dileen olitti ho'uu yookaan ammoo haalli qilleensaa elniinoo jedhamu akka mudatu ji'a Majjii keessa raagni kennamee ture. Sanarraa ka'uun bakkeewwan biyya keenyaa waqtiin arfaasaa waqtii rooba tokkoffaa fi lammaffaa isaanii ta'etti hanga rooba idileen olii akka argataniif sababa ta'a jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun kutaan garba hindii garri kaaba fi lixaa irra keessi isaa ho'a idileetti walitti dhiyaatu gaafa qabaatu hanga rooba waqtii arfaasaa naannoo keenyatti mudatuuf ga'ee olaanaa mataasaa qaba jechuudha. Akkasumas naannoo galaana Arabaa fi galaana Diimaa irrattis irra deddeebiin dhiibbaan qilleensaa xiqqaan mudataa ture jechuudha. Kanarraa ka'uun qilleensi jiidhinsa qabu achirraa ka'uun gara kutaa kaaba biyya keenyaa galaa ture jabaataa deeme. Akkasumas bakkeewwan biyya keenyaa hedduu keessatti hangii fi faca'insi roobaa idileen olii akka galmaa'u godhaa jechuudha. Hangaarraa naannolee biyya keenyaa dhibbeentaa 65 ta'utti sa'aatii 24 keessatti roobni baay'ee cimaa ta'e milimeetira 30 hanga milimeetira 114 ta'u kan itti galmaa'e naannoleen biyya keenyaa jiru jechuudha. Kanumaan wal qabatee Hosaanaa, Baatii, Diredawaa, Finfinnee, Alaabaa, Moyyaalee fi Gujiitti lolaan tasaa mudateera. Dhiibbaa isaatiin alatti addumatti hojiilee qonnaa waqtii arfaasaa hojjetamaniif ammoo bu'aan roobni arfaasaa kun qabu baay'ee guddaa. Hidhattoota Filisxeem kan ta'an Hamaasiif Islaamik Jihaad waraana Israa'el irratti qiyyaafachuun tarkaanfii fudhataa jiraachuu beeksisan. Israa'el humna lafoo kibba Gaazaa Raafaatti bobbaasuun haleellaa eegaluu hordofee namoonni 80,000 hanga ammaa buqqa'uu dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti eejensiin baqattootaa Filisxeem beeksiseera. Sulula Gaazaatti namoonni ammas dirqisiifamanii buqqa'aa jiru. Gidiraan maatiiwwan kanarra ga'aa jiru jechaan kan ibsamuu miti. Gaazaa keessa bakki nagaa ta'e tokkoyyuu hin jiru. Amma waraanni akka dhaabatu barbaannaa jedha eejensiin baqattootaa kun. Jiraattotni ba'aa Raafaa jiraatan gad lakkisanii akka ba'aniif humni waraanaa Israa'el gaafa wiixataa akeekkachiisa kennuu hordofee namoonni 1,000 lakkaa'aman gadhiisanii ba'aniiru. Loltootni Israa'elis bakkeewwan kana to'ataniiru. Keessumaa Israa'el ulaa ittiin deeggarsi daangaa Masriirraa Gaazaa seenu to'achuu hordofee deeggarsi seenaa jiru baay'ee xiqqaa ta'uu kaasuun dhaabbileen deeggarsa namoomaa idil addunyaa hedduun Israa'el irratti komii dhiyeessaa jiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaa gamasaan boba'aan dhumaa jiraachuurraa kan ka'e hospitaalonni Raafaa keessatti argaman guyyaa 3 caala hojjechuu akka hin dandeenye beeksiseera. Daayireektara dhaabbata fayyaa addunyaa kataan Dr. Teedros Adhanom ergaa karaa X dabarsaniin Israa'el ulaa Raafaan boba'aan akka hin seenne waan horkiteef hospitaalonni Raafaa keessa jiran yaaddoo keessa jiraachuu himan. Hamaas wiixata darbe yaada waraana dhaabuu dhiyaate akka fudhatu beeksisee turus Israa'el haleellaa Raafaatti gaggeessitu hin dhaabne. Yaadni dhukaasa dhaabuu Hamaasitti walii gale Israa'el fudhachuudhaaf irraa fagoo jiraachuus beeksiftee jirti. Osooma waraanni gaggeeffamaa jiru garuu Israa'eliif Hamaas Masriitti marii waraana dhaabuu itti fufaniiru. Bakka bu'ootni Hamaas mariif Kaayiroo turan qondaaltota Hamaas olaanoo waliin mari'achuuf gara Kataar imalaniiru. Jaarsummaa US bakka bu'uun gara Kaayiroo ka imalan daayireektarri CIA William Burns Yerusaalemitti qondaaltota Israa'el wajjin mari'atanii ture. US sababa Israa'el Raafaatti waraana bobbaafteef mufachuun meeshaalee waraanaa muraasa Israa'eliif dhiyeessuu dhaabuu beeksifteetti. Ta'us ammayyuu waraana dhaabuu fi waliigalteerra ga'uun akka danda'amuu fi kutannoo qabaachuu beeksisaa jirti. Haleellaa Israa'el Gaazaatti gaggeessituun hanga ammaa lammiileen Filisxeem 35,000 ta'an yoo du'an 78,000 ol ka ta'an ammoo miidhamaniiru jedha ministeerri fayyaa Gaazaa. Sa'aatii 24 darbe qofa keessatti Gaazaatti namoonni 60 yoo du'an 110 ka ta'an madaanii. Keenyas jalqabaan gaanfa Afriikaatti ergamaan addaa US Maayik Hamar rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessaa furuuf mootummaa Itoophiyaa waliin marii geggeessuuf ministeerri dhimma alaa Ameerikaa ibsa baaseen Maayik Hamar Itoophiyaatti imaluun karaa itti walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessaa furamuu danda'u irratti qondaaltota mootummaa Itoophiyaa waliin mari'achuuf ta'uu himeera. Hiikaa fi tasaa dabalata qaba.
Maayik Hamar waldhabdee mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromootti xumura gochuuf marii nagaa Taanzaaniyaatti marsaa lamaan gaggeeffame irratti hirmaatanii ture. Marsaa lammataa irratti akka jaarsummaatti kan hirmaatan Maayik Hamar qaamoleen lamaan akka fuula fuulatti wal argan illee haala mijeessaniiru. Qaamoleen lamaan waliigaltee xumuraa irra gahuu baatanis hanga fiixa bahutti Ameerikaan deeggarsa barbaachisu hunda akka taasiftuu fi garummoo maricha milkeessuun yeroo dheeraa fudhachuu akka danda'u himanii ture. Maayik Hamar waldhabdee hidhattoota faannoo fi humnoota nageenyaa mootummaa Itoophiyaa gidduu naannoo Amaaratti mudates karaa nagaan akka furamuuf mootummaa waliin ni mari'atu jedhamee eegama. Ergamaan addaa US kun namoota waraanni hamaa kaaba Itoophiyaa waggoota lamaa oliif gaggeeffame karaa nagaan akka xumuramuuf shoora olaanaa baatanii fi milkeessan keessaa tokkodha. Kaayyoon biraa imala dippiloomaati US kun sarbama mirga namummaa Itoophiyaatti gaggeeffama jedhamu ilaalchisee qorannoon akka taasifamu qondaalota mootummaa waliin mari'achuuf ta'uu eera ibsichi. Tibbana Ameerikaan yakka ajjeechaa nama siyaasaa battee Urgeessa irratti gaggeeffame akka qoratamuuf deeggarsa akka taasiftu himteetti. Daawwannaan isaanii kaleessa kan jalqabe yoo ta'u jalqaba haala nageenya gaanfa Afrikaa irratti wantoota danqaa ta'an irratti mootummaa Keeniyaa waliin mari'achuuf gara Naayiroobitti akka imalan hima ibsichi. Sana booda Finfinneetti imaluun hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaa irratti mari'achuuf gaggeessitoota gamtaa Afrikaa qondaaltota mootummaa Itoophiyaa fi bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay waliin wal argu. Dhimmoota madda waldhabdee guddaa ta'an marii siyaasaan furuu malee gara waldhabdeetti akka hin deebineef marii gaggeessu. Dhiyeenya aanolee lixaa fi kibba Tigraay gaaffii abbummaa irratti ka'u keessatti humnooti naannoo Amaaraa fi Tigraay walitti bu'uun isaanii gabaafamee ture. Naannoon Tigraay ibsa torbanoota darbe keessa baaseen bulchiinsi aanolee lixaa fi kibba Tigraay bifa haaraan ijaaramuun naannoo Amaaraa jala galanii turan ni diigamu jedhe. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu Piriitooriyaa erga mallattaa'ee waggaa tokko kan darbe yoo ta'u waldhabdeen daangaa naannoo Amaaraa fi Tigraay akkasumas hidhannoo hiikkachuun humnoota Tigraay guutummaatti hojiitti ni qabne. Maayik Hamar daawwannaa isaanii guyyoota 10 ol turu kanaan dhumarratti gara Jibuutii imaluun haala nageenya fi tasgabbii naannoo gaanfa Afrikaa irratti mootummaa biyyichaa waliin ni mari'atu.